Doktor Naviyad yookaan abbaan cabsaa ammaan booda abbaa ilmaa ta'ee jira waan ta'eef Doktor Naviyad yookaan abbaa cabsaa jechuun feetoo abbaa ilmaatii waamamuutti darbee jira. Congratulations isiniin jechuu jaaladha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota waliin nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa guutuudha. Isinillee baga nagaa fayyaa taatanii warroonni mana kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo ajaa'ibaati, viidiyoo adda ta'edha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni waan kana hin ajaa'ibamnes hin jiru, namni immoo hin gammannes hin jiru jechuudha. Namni tokko waggaa tokko keessatti gaa'ila ijaarrachuu, waggaa tokko keessatti abbaa ilmaa ta'uu kun badhaasa, dhugaa badhaasa guddaadha. Rabbiin kan jaalateef akkanatti kenna. Odoo nama tokko ta'ee gaa'ilaan dura wanti kun ta'uun qabu jedheeti balleechuun jira, kan badee badu, kan gatee badu hin jira. Mee fakkeenya guddaa waan kanarraa Doktor Naviyad hayyuu dhiiraa mataa dhiirarraa hundi keessanuu baradhaa jecha asumarraan illee baga gammaddanii baga dassin jedhee baga milkooftanii ilmi kan dhalatee ayya abba jedhee afaan beekee haa dubbatu, kan biyya bulchu haa ta'u. Congratulations jennee jirra. Dhugaa hayyuu abbaa biyyaa jette akka wuni abbaa biyyaatu dhalatee jira siniin jedha kabajamtoota keenya. Asumarraan illee dhugaa waan baay'ee viidiyoo kana keessatti na gammachiise tokko mee amaatii ayyuu laala. Dhugaa amaatii ayyuu laala itti maramtee dhungoodha mee sinillee waaqa kanadhaa. Dhugaa amaatii akkanaa yaa rabbi naaf kenni, amaatii akkanaa yaa rabbi mana badhaasi, biiroo madaamii keessatti gubadhee amaatuma akkana na badhaasi jedhaatuma dhugaa waaqa kadhadhaadha. Du'aa'i godhadhaa, kadhannaa godhadhaa. Dhugaa amaatii ajaa'ibaati jechuudha. Amaatiin ayyuu haati Doktor Naviyad waaqayyo umurii isaanii dabalee haa dheeressu. Dhugumatti bakka namni dhala ofii jaalatu, namni dhugumaan garaadhaan dhala ofii jaalatu haadha manaa dhala ofii sanis akkanatti jaalata kunu, akkanatti gochaan ibsa kunu. Dhugaa bakka maatii ajaa'ibaati. Baay'ee tokko nama gammachiisa, inaaffa nama qabsiisa. Dhugaa inaaffa nama qabsiisa. Namoonni inaaffa sin hin qabne hin jiru. Dhugaa baay'ee tokko natti tolanii imiimaantu na qabe jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf haadha akkanaa qabaachuu isaatitti mee faamilii kanarraa maal barattu. Dhugaa obboleewwan isaa shirri guddi jedhanii bakka halkan hirrafu ilman eeggadha jette eechumaan eeggadha akka adaadoon eeggadha jettee obboleettini. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa faamilii adda ta'edha, faamilii barumsa irraa argatanidha. Baay'ee tokko itti gammannee baga gammaddanii horaa bulaadha. Dhugaa ammallee daddabalaati fidaa isiniin jenna. Hayyuunillee hayyuu shamarranii, Doktor Naviyad illee hayyuu dhiiraa, dhugumatti mataa dhiiraa jechuudha, fakkeenya dhiiraati. Hedduu tokko namatti tolaa isiniin jechuu jaaladha. Baay'een gammadee dhugaa gammachuutu bakka beektu. Akkasiin jedha kabajamtoota kiyyaa. Asumarraa illee waan tokkoon dubbachuu barbaade shamarran keenya jechuudha. Warroonni miidiyaa gubbaatti akka barbaadan taatanii maqaa obballeechitanii akkasumas immoo dhiiruma ta'eef dhiira tokkotti dhaggaatanii booda gaafa garaatti sinafee miidiyaa gubbaatti akka nama godhee bade jettanii boochan mee fakkeenyuma fudhadhaa. Dhugaa mee fakkeenyuma shamarran warroota seeraan gaa'ila ijaarratanii bultii isaanii keessatti ilmoo dhalan irratti baradhaa. Mee dhugaa rabbi gaa'illi akkam takka nama gammachiisu yeroo seeraan heerumanii seeraan maatii bakka gammachuudhaan ilmoo argatanii dhalanii agam akka nama gammachiisu mee irraa baradhaati. Warroonni biyya ormaa jirtan waan biyyaa baataniif kaayyoo manaa baataniif akkasumas immoo wanta maatii keessanirraa isin fageesse beekaati. Mee irraa baradhaa, fakkeenya irraa godhadhaati, mataa keessan gadi qabaati. Bushiina madaamii keessan keessatti waggaa 2 isaa ta'u 3 isaa ta'u 4 isaa ta'u jechuudha. Mataa keessan gadi qabadhaati, hojjetadhaa, birrii keessan walitti qabadhaati. Isin biyya galam namoonni isin fuudhu haa dhabamu, isinumti warra keessanitti akka haftan of ilaaltu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf shamarri biyya arabaatitti maaragaa bola madaamii keessatti hojjettee asii galte harkarratti dhirsa laal maraxamtee osoo hin taane maraxxee jechuudha. Investiratti heerumtee fataa jettee jiraattu jechuudha. Yaa ijoollee keenya biyya ormaa keessatti fedhii daqiiqaa 5 jettanii hin rakkatinaa, diqaalaa dhaltanii hin rakkatinaa. Biyya kanatti
kan sinina unjiru kan sinitti kolfu bichaatu baay'ata kan sin tuffatutu baay'ata kanaafu fakkeenya fudhadhaa warroota akkanatti fataa jedhanii kabajamanii kabbabanii biqaa kan tan qabaarran kanarra mee fakkeenya fudhadhaa dhugaa keessattuu mee mucayyoon engedda tiktok gubbaarratti sanuun saalfattu bar jaaladheetuma wal jaalanneetuma namni wal jaalachuun akkuma jedhu jaalalli biyya ormaa funyaan sinaaboo dhugaan sinitti sanuun nama naannoo keessanii nama qaaman beektan ta'e malee miidiyaa irratti nama tokko biyya ormaatti argitaniif dhiira ta'eef afaan oromoo haasa'eef dubbateef itti siqinaa Oromoon qaata bineensa ta'e isin nyaate isin biraa bada isin salphisee isin biraa bada isin shamara kan rakkatu shamara kan diqaalaan garaatti hafee bakka deemtu dhabdu ilmi dhiiraa hin bada si gatee bada biyya kana keessa eecha jettee isa sotta maal beekta biyya kana keessa jechuudha biyyi kun guddaadha siif galee akka biyya keenyaa yookaan immoo Itoophiyaa odoo jiraate bakka jirus jiraatu poolisiinis buqqisee baasa asitti ofii keetii baddee tala jirta waraqaa seeraa hin qabdu inni si harkaa bade seeratti dubbatachuu hin dandeechu diqaalaadhaan galuuf diqaalaa akkam goota hafuuf immoo biyya ormaatti rakkatte yaa oromoo na gargaaraa jettu miidiyaa irratti baatanii ijoollee keenya meerraa baradhaa waan baatanii maatii keessatti maallaqa ergaa maatiin keessa isinitti haa gammadu maallaqa keessa maatiin keessa yaa nyaatu asitti zim jettanii durriyyee gandaatitti ergitanii kanaaf yaa obboloota keenya yookaan biyya maatii keessa wajjin teechanii maatii keessa dalagaa gargaartanii immoo gaafa umuriin keessa gahe maatiin maaragaan akka isin heerumsiifne maatii biraa biyya ormaa dhuftanii jirtu asitti erga dhuftanii immoo maatis kasin qoxaaxaru kan sin eegu eecha baate eecha deemte kasin jedhu jiru asumatti durriyyeen tokko isinitti taallalee mana ijaazatitti sin baafatee akka isinitti hin taphanne obbaraa viidiyoon yeroo ammaa miidiyaan guutuun gorsa baay'ee dubbachaa jira gorsa namaa dhaggeeffadhaa sammuutti galfadhaa warroonni amma obboleettiin tajaajilun oggaashan hoolaa dhuftu biyyaan qabu jetti dhugaa rabbii waan nama qaanichi waan nama saalfachiisu jechuudha immoo maatiin na gargaaru yoonaan galee maatiin na gargaaru kanaafuu galuun barbaada mee maatiin bakki ishiin dura biraa baate sunii fi gaafadhatti deebitee galtoo waggaa shaniin boodatti maatiin maal akkamitti akka jiranii fi haalli isaanii akkam akka ta'e hin beektu jechuudha baay'ee jijjiirama ishii eega wanti hundumtuu akka guyyaa biraa baanu sanii miti jechuudha maatii keenya jechuudha ijoollee keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaafuu waan goonu haa beennu garam akka deemnu haa beennu waan hundumaa hubannu akkuma nutti fakkaatetti bichaa akka hin deemne adaraa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ofaa ilaallu bakkuma arginetti dhaluun yoo kabajaadhaan heeruman dhirsa gaariitti heerumanii dhirsa gaaris haa ta'u akkana ta'u badaas ta'ee gaaris ta'ee yoo maatiin kee siraatas kennee si heerumsiisee jedhee gahee san maatii keetiitu furata bakka bu'eetis rakkoo keetiifis kan sii duffatu maatiidha garuu kan miidiyaa irratti akka barbaadde taatee akkuma barbaaddeetti bakka dhiiruma ta'eef dhirsa jettee wajjin mana tokko jiraattee algaa tokko irra raftee dhirsa hin jedhamu ijoollee keenya dhugaa obbaraadha kanaaf kabajamaadha kabajaa ofitti kennaadha ijoollee hayyoota irraa akkanatti kazzanaa jedhan kanneen irraa baradhaadha bakka dhaabbattanii fi bakka seentan adda baasaa beekadha dhugaa dubbachuudhaaf isinin jedhan akka mataa gootitti maaliif jennaani har'a biyya ormaa keessatti gaafa kukkubtanii too sin arginu baay'ee garaa nu nyaattu garuu nu toomaa isinii gochuu hin dandeenyu kan miidiyaa kanarratti barsiin qarqaaru shamaruma akka keenya kan gola ormaa keessatti hojjetu shamaruma akka keetii kan kushiina madaamii keessatti hojjetutti waan hojjettu san irraa qunxurtee si gargaarti malee doktor Asilii bira dhaqxeef Mubaarak Musammaa bira dhaqxeef Ganni Ooroo bira dhaqxeef isaan maallaqa isaanii kiisii isaaniitti baasanii siniin qarqaaran jechuudha. Kana beeka kanuma akka keenya gola madaamii keessa hojjetanitu maallaqa ji'aan argatan sanirraa isin yoo bochan garaa nyaatanii sinii gargaaru kanaaf warroonni gargaaran baay'eetu jira. Kanaaf obbaraa yaa ijoollee keenya yoo sinitti ma yoo sin gorsan waan biraatitti naman fudhatina sammuutti ol galfadhaadha siniin jechuu jaaladha ani viidiyoo kana dubbachuu iyyuu hin barbaanne haa ta'uti immoo gammachuurraan fi kun walumatti maaliif fakkeenya irraa fudhadha warroota akkanatti zanaa fataa jedhanii tokko har'a kun odeesse kabajamte kabbabamte lahi eeggamte maaragaan yoo manatti solseentu maaragaan suuta akkashiin wayittiin bune suuta jechuudha nyaanni gosti adda addaa dhufee fi kabajaadhaan kana meelaadha kana siniif hooyaa ijoollee teenya miidiyaa irraa akkanumaanii kaaniif kaan wajjin maraachuun homaa siniif hin godhu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf asii yoo galtan kumaatama jechuudha kan sin barbaadu har'aa meeqatu sin dharra'a jechuudha odoo galte natu fuudha meeqatu sin dharra'a jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa irratti kan akkanumaan dhiiruma ta'eef maqaa of balleessitan jechuudha dhugaa
ji'a tokkoon teessan jechuudha si galtanii heerumu dhirsilaan akkanatti sin eeggata harkarratti kan hojjetatee kan hojii beeku kan jaalala dhugaa siif qabu bakka si fuudhee si wajjin jiraachuu kasi waa'ee jira kanaafuu gowwamtanii ta'uu ofitti hin taphatinaa dhugaa sammuu keessan hojjechiisaa isin jechu jaaladhaan viidiyoo kiyya sumarraanan goolaba. Dr. Nafiyad baga gammaddee mootii hayyuu haadha Dr. Nafiyad guddaa galatooma ayyuutoo baga waaqayyo kanaas hin gahin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deemtu immoo turtii gaarii